uffanni koo durii amma faayidaa hin qabu. Nama kiiloogiraama 125 hir'ise. Qudratullaan dargaggeessa ollaa Jalalbaad Kibbabaa Afgaanistaan yeroo barumsa sadarkaa lammaffaa xumuree hiriyoonni isaa yuunivarsiitii galan sababa barcummi isa danda'uun turreef inni isaan bira hafe. Furdina kanaan akkamiin yuunivarsiitii deema jedheen yaaddaa ture. Otooman deemuuyyuu barnoonni waa'ee naa hin baasu ture jechuun dubbate. Yeroo sana Qudratullaan ulfaatinni isaa kiiloogiraama 216 qaba ture. Dheerinni isaa sentimeetira 180 ta'ullee mudhii isaa sentimeetira 147 bal'ata ture. Ulfaatinni isaa fi hojjaan isaa gaafa shallagamu bodimaas indeeksiin isaa 67 ture. Ta'u malee kan 30 caalu kamuu akka garmaleetti ilaalama. Haa ta'u malee waggaa tokko dura Qudratullaan imala ulfaatina hir'isuu jalqabe. Baatii 10 keessatti gara nama ga'umsa qaamaa qabu dammaqaa fi fayyaalessaatti of gaddare. Qudratullaan ulfaatina dabaluu kan jalqabeef ola deemaa ta'etti. Yeroo barnoota sadarkaa lammataa xumuru haala irraa mul'atuun akka maleetti guddaa ta'e. Nama akka koo furdatu takka arkee hin beeku. Jireenyi koo kan namoota biroo irra ulfaataa ture. Hojii guyyuullee dalaguu hin danda'u. Namoota kaaniif garuu nagaadhuman itti fakkaadha jedha. Afgaanistaan keessatti dhiirota 8 keessaa tokko garmalee furdaadha. Qudratullaan furdina garmalee irra darbee sochiiyyuu isa dhorke. Sochiidhuma gochuun iyyuu rakkoo ta'aa dhufe jedha. Iddoo tokko yeroo deemu barbaadu bajaajiin fayyadama. Yeroo geejjiba kana fayyadamus iddoo bal'aa waan qabatuuf gatii dabalataa isa kaffalchiisu ture. Wayyaa fi kophee argachuun ammoo rakkoo biraa ture. Tokko wayyaan yeroo dheeraa naaf hin turu. Lammatammoo wayyaan ulfaatina koo baachuu hin danda'u. Wayyaan baay'ee dafee na jalaa dhuma. Uffata dhisiisuuf huccuu meetira 9tu na barbaachisa ture jedha. Sababa furdina isaan arrabsamaa fi qoccolamas tureera. Gad ba'uunan sodaadhan ture. Yoon gadi ba'ee namoonni natti kolfu. Wantoota namatti hin tolle jecha hasaasu. Fayyaansaa sababa ulfaatina isaan hubamaa dhufe. Dhukkuba sukkaaraa, koolesteroolii olaanaa fi dhiibbaa dhiigaa godhate. Yeroo hundaa mataa koo jala boraatii gurguddaa laman kaawwadha. Taa'ee fa'iin irribatu na fudhata. Hakiimonni akka ulfaatina hir'isu isa gorsani. Obboleessi hangafaa Qudratullaan Hewaar Kaanis garmalee furdaa ture. Ta'us kiiloogiraama 110 irraa 70 hir'ise. Kana waan argeef Qudratullaan innis waan wal fakkaataa gochuu akka danda'u yaade. Jiimii deemuu jalqabuu dabalataan leenjisaa haala nyaata isaaf karoorsu qacare. Qudratullaan nyaata cooma qabu, ruuzii, dhugaatii lallaafaa, foon nyaachuu dhaabe. Gosoota nyaataa kanneen hanqaaquu, gara adiisaa, kuduraa, handaanqoo, qurxummii fi daabboo garbuu irraa tolfame nyaachuu jalqabe. Jalqaba irratti nyaata hir'isuuf baay'ee natti ulfaate ture. Sababiin isaa duraan baay'ee nyaachaa waan hin tureef garuu karoora nyaataa hordofuutiin cicheen boodarra itti baraan dhufe. Bishaanis baay'een dhuga. Guyyaatti amma sa'aatii 5 jiimii keessatti dabarsuun danda'a. Suutuma suuta qaamni isaa irrachaa dhufe. Baatii 10 keessatti Qudratullaan kiiloogiraama 216 irraa gara kiiloogiraama 91tti hir'ise. Guyyaatti giddugalaan giraama 400 hir'isaa ture jechuudhaan dubbata. Kunis ulfaatina qaama isaarraa walakkaa kaasa jechuudha. Mudhiin isaa gara sentimeetira 86tti hir'ate. Madaalli hojjaa fi ulfaatina isaa gidduu jirus gara 29tti hir'ate. Amma ulfaatina garmalee qabaachuu baatus ulfaatinni isaa guddaadha. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti akka addunyaatti namoota 8 keessaa tokko ulfaatina garmalee wajjin rakkatu. Haalli furdina kun dhibee sukkaaraa gosa 2 taayipii daayibeetisii fi dhukkuba onneef nama saaxila. Fayyaa lafee fi dandeettii ilmaan godhachuu irratti dhiibbaa gochuun dabalataan gosa kaanserii tokkoof nama saaxilu mara. Furdinni garmalee sochii dabalatee hirriba gahaa argachuu irrattis dhiibbaa taasisuu mala. Tajaajilli fayyaa biyyaalessaa UK namoonni nyaata guyyaa keessatti siree laaqana irbaata isaanii akka soorataniif torbeetti kiiloogiraama 1 caalaa akka hin hir'isne gorsu. Dr. Ibrahim Dalili UK irraa Qudratullaan ulfaatinni isaa olaanaa waan tureef namni akkasii kaaloorii xiqqaa soorachuu yeroo dheeraa keessa fayyaa fidaafis jedhanii. Furdinni garmalee jireenya isaa irratti dhiibbaa waan qabaachaa tureef hir'isuun isaaf murteessaa ture. Qudratullaan gurantaa soorata
pirootinii, kaalorii fi vaayitaaminii gahaa kennuuf hordofaa ture. Sochii qaamaa fi akkaataan soorataa walitti ida'amee ulfaatina hir'isuusaaf saffisiiseef jedhan Dr. Daliiliin. Obbolaan Qudratullaa ja'a akkasumas saatii fi abbaansaa jirama inni fideef akkaan gammadaniiru. Amma maatii koof Qudratullaan nama addaati. Ijoollummaa koorraa qabee sababa furdina koon dhibee garaagaraa waan hin qabaachaa tureef akka malee naa gaddu ture. Amma garuu baay'een gammadoodha. Qudratullaan gammachuu jireenyaa xiqqoon namachaa jira. Geejjiba uummataa fayyadamuu danda'a. Bajaajii keessa akka garaasaa ta'a. Kirikeetii iyyuu taphachuu jalqabeera. Amma jireenya koo akka kan nama kaaniitti gammadaadha. Kophee natti ta'u argachuunis amma rakkoo miti. Neersingii baratee abbaasaa dukkaana qorichaa qabu gargaaru barbaada. Yuunivarsiitii deemuun dura garuu wayyaasaa moofaa fi babal'ataa haaraatti geddaruu barbaada. Uffanni koo durii hundi amma faayidaa hin qabu. Anas ta'ee nama biraatti hin ta'u jedhe. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoo irraa.